Mammaksi soida hasawati hayyota manguddota hangafoota kiyyaattu na jalaa fixe ka amma na yaachisaa jiru daqiiqaa 20 naa kennanii sanuyyuu sirraa murree 15 qofa qabdaa sanumaayyuu gabaabsi naan jechaa jirani. Kanaafuu waan jedhuuf waan dhiisu rakkataa jira. Guyyaa tokko yaadadha. Jechi warra taayimii qoodu sun waan na yaadachiisu. Nama cimaa itti hajaa qabnu haga ani qawwee Dhoombir dhugaadha. Mana barmootaa keessaa na ariite. Yoo haasawe hedduu haasa'uu danda'e ammoo manguddoo urgaarraa sitti haasa'uun caalaa haasa'uu hin danda'u. Haa ta'u qabsoon uummata keenyaa kun qabsoo shakaalamtuudha. Tumsa alaatitti illee hajamti. Wanni isiin shakaalamtee fuulduratti deemuu dadhabdeefi fira dhabuudha, ollaa dhabuudha. Ololli diinaa irratti heddummachuudha. Tanallee irraa hiikuu qabnaa jennee tattaaffii ala keessa goonu keessatti nama cimaa wayii ka arguun nu barbaachisaa jennu arguuf yoo dhufu kominikeeshina Ameerikaatti biyya alaatiitti ka bizinisaa qaba. Sakandii 2 keessatti waan deemtuuf yoo fixachuu dandeette si gadhiifna si agarsiifnaa naan jedhan taatee jedheen. Ummata Oromoo miliyoona 40 rakkinna isaa ka waggaa 100 caale kana haasa'ee sakandii 2tti fixu silaaftum danda'u ammoo namichum kana arguma qabda waan jedhuuf tole taate naa taate jedheen. Seenee sakandii 2 yoo an fixu 15 sii godhee naan jedhe. Akkas naa gootan jechuu kiyya abdii saniif fi yaadachiisee. Dhugumatti qabsoon barkum tokkoof 1963 Doktora Kadir Fa'atu na jalaa fixe hariiroma qabsoolee ummata Oromoo ta calii calanqoo ta harma mura'aa ta Muhammad Qaallu isima jechuudha. Maaliif ummanni Oromoo mirga isaattu saamame bilisummaa isaattu irraa saamame wanni ka'uuf wanni qabsaa'uuf bilisummaa isaanii malee waan guyyaa tokkootiif miti. Hacuuccaan ganama duraa irra geetti irraan kaane saniif ka'a. Har'allee ka asteennetiin St. Thomas Universitytti walgeennuuf bakka rakkinna santun dhumini bakka hin gahin jechuudhaaf. Kanaaf qabsoon Dhoombir taariikha siyarra yaadan waggaa 50 hariiroo qabsoolee ummata Oromoo ta addaan hin citin rakkinna addaatiif yoo garii yoo dhaabattellee ammoo amma deebiturraa iyyata akka turte. Rakkinna achitti argame tuquun danda'u akka akeeksatitti lola Abbaa sirbaa manguddoon beeytu keessa dubbatte dalloomanna mana barmootaa keessatti sababaa qabsoo Dhoombiriin irraa baqadhe akkamiin laaltan gabayaa biyya teenna torbaan keessatti yeroo tokko walitti dhuftu akka isiin gabayattuun fatnoo diraashin wanni jedhamu waraanni mootummaa dharaa waraanni mootummaa Haayila Sillaasee jiha 4 taa'ee matarrayaasii itti banuun hafinna akkam qabdi jettaniitiin laaltan. Dhiiga hagam ga'utu dhangala'e jettaniitiin laaltan. Yaa ilmaan Oromoo, yaa hayyoota Oromoo, yaa shamarran Oromoo, yaa aayyota Oromoo. Warri gaafas awwaalama dhabeetiin laga yaadotitti reeffisaa guurame ka'eennu jettaniitiin teettanii raftan. Biraan dabra rakkinna achirraa argameen
waraanni lakkoofsi isaa kuma hagamin lakkaa'amu katooree bor'uutiin hoogganamu dallorraa bobba'eetiin waraanni sun gada birraa jalqabee dalloo guutuu keessaa takkaa waraanni hagas ga'u ba'een beeku ammoo hiree xiqqeenna kenna waraanni sun karaa deebi'uu dhabee caalii calanqoo qofaan beeyna xalafeen nama calii calanqootti dhumetti hagaa Tigreen biyya qabatteetiin OBDO'n nagaa sun harka isaatii walitti guursisee awwaale tammoo luug warra keessa jiru akka Sheekh Adam Tobbe'etu maqaa isii dhaye wanni maqaan dhaamin ta'an saamuu barbaadu diinni rafne guyyaa tokkollee qabsoo san mogolchuuf qabsoo san gufuu hedduu duratti uumuuf gufuun gaafas godhamte 1968-9 haga 70 hedduutti manguddummaa dharaataa naannolee East Africa keessatti deemaa turte tacalii luug sababaa taate mootummaa Soomaaliyaa tajijjiiramte wajjin firri Hayila Sillaasee waan inni uume معلمو نريري تنزانياتين دم يستني سوماليدان وتما كليسا دالتي يسونو غرغارام ايكونومي تجمتني لولي اسموتي تورتو دولتي هاد افريكا اثيوبيا تنرت كافتن كوم مرغ كيسني ميتي دام سوق ابدني يوكاي سنغرغارو تاتي يچودان حچوچا غرغراتا ايكونومي تفتا بوليتيكاتين عروشتي وليقلتين هايلا سلاسة محمد إبراهيم قال تقولمتي تاني رام فتم مالف محمد إبراهيم قال بريم منستري ويتي سني كسومالي قالي ايربورتي ما قدشوتي وصوهم بين تولوغرام لوغي تقولتين أبا ورانتين ورانا أرسي دفت أسي يوهم باسم بيكدو جرين Honoleltichi naannoo sam ajajuwaan ajaji san fudhachuu dhabeef humna isaatirraa hojii isaatirraa ari'amee tologiraama inni erge san jaarraan abbaa gadaa ija kiyyaan qara'ee dubbise afaan ingiliziitiin ka jedhu gurra kiyyaan irraa dhagaye shira qabsoo baaleetiin dhaamsan irraa takka jechuudha. Jaarraa abbaa gadaa waan maqaa dha'eef dhiifama jayina arjaa itti nafin ilma Oromoo keessaa akkaataa itti finfinnee kooleejii isaa dhiiseetiin itti bahe yoonaa odeessu iida islaamaa goona jenneetiin iiddi islaamaa nu qeebalamuu dhabnaan bakkiti maal goonaa waa baranna mootummaa dharaa taa'e walqixxeenni keessatti hin deemne jechuudhaan gatee Hararitti yoo deebi'u qabsoon eessaa deemtii xiqqoo gurrarra waan na baateef mee qabsoo laalaa yoo jedhu naannoo Harar keessatti shiftaa waa saamuuf karaa dhaabatu tokko naa himanii yoon bira deebiyyuu jarri gooliin isaaniituyyuu waa saamuudha deebi'ee harree raradhee siinqii naqadhee qabsoon karaa Baalee kana jirti jedheetiin jechaa dhaga'ee akkasitti Baalee seenee jedha ragaa cimaadha Baalee yoo karaa bitaatiin seenu dalloo tarkaanfachuu dadhabeetiin Magdushoo yoo deemu Magdushotti barattoota Oromoo hayyoota Oromaa'ii alatti baratan kabiyyatti deebi'uu waan hin dandeenyeef Soomalee dhufanii damooza gaarii argatanii ijoollee isaanii barsiisanii jiraatan jaaraan hojiin keessan kanaaf miti ummanni Oromoo miidhamaa jira gubatamaa jira manni irratti bobeeffamaa jira kaa koottaa kana tumsaa yoo qawwee sodaattan ala keessa deemaa iyyaa jedhee yoo dadhabu nama tokko qofa si warri gaafa lola Dhoombirii yaadattan Abdul Hafid Abdallah nama jedhamu qofa argatee karaa dalloo Waaqoo guutuu wajjin yoo deemu ragaan as keessaa hedduun argamuun oolu jaarraan tumsa qabsoo sanii ta'ee yeroo tokko gaazexanyaa ta'ee yeroo tokko rophilatti tokko yeroo tokko rophilaa bombii darbitu footoo kaasee lola san lola dalloo san
akka inni baharallee ce'ee alattillee dhaga'ama argatu godhe Jaarraan. Haa galatoo. Haa galatoo. Maaliif waan naannoleen biraan godhin waan barattoonni biraa hin dalagin yeroo san keessatti rifannoon inni isaa dhugaan dargaggeessaa waan inni haasa'u jala deemnee daawwannu Muqdishoo keessatti qananii umrii isaa san sila qabaachuu qabu lafan lakkiseetiin biyya hagas deetu miilan ji'a tokko caalaa cabsee deemee waan san fiduudha. Footoleen inni achii fide bal'ifamtee dagaagdee alattillee qabsoo jijjiiruu dandeesse. Haga Bagdaaditti mandiisuu gaazexaa jedhu banamtee irratti footoleen sun tagaangee ajjeefamtu tagaallee ajjeefamu kaatee ijateen nan daawwannetti. Kanaafif fakkeenni dhiirti akkasii dhiifte fakkeenni Jaarraan warra arra guyyaa kanarratti keessummeeffame haa ta'u waan qaxaroo waamichi rabbii san dura mureef irratti argamuu hin dandeenye ammoo dhiira taarikaa qabsoo Baaleef Harar keessatti faana hambifteeti. Dhiira qabsoo laggeen Baaleef Harar qofa osoo hin tahin garaa hidhateetiin bakka takkaa Oromiyaan irraa hin dhaga'imin hunda ga'ee itti bal'isuudhaaf tattaaffiin inni hin godhin hin jirtu. Waggaa tokko ani ragaadha. Guutuu Oromiyaa nu saba Oromooti kana keessa jiru. Hay maa duraan isin hin dhaga'iin eessa jirtan? Uummanni kana ga'umoo akkamii gabrooma? Maal taatan? Tokko tokkoon hin qabdanii jechuun nu cinqitetti. Warri taayimii eegu ol fuudhetiin jira. Yoo isinirraa baaftan malee ofirraa baasa jedhetiin danda'u ammoo tasan caaltu salaataa asriitti duuban jira. Maali haineen saamadhu taariikha jaynummaa namoota keenyaa daawwannee boonnee harka dhoofnee bashannannee galumaaf moo waatu duuba jira. Maali inni wanni duuba jiru? Walgeenne har'aa borhoo maal godhuuf deemna? Immaan buufne har'aa bor maal godhuuf deemna? Jaallawwan yaadannoo sana qopheessan galiin teenna akka taariikha dhiira tanaa biyyattiin awwaalamne godhuun tokko ilmaan keenya akka isaan taariikha dhiira kanaa baratan godhuun lama qabsoon teenna akka isiin hin dhaabanne fuulduratti deemtu godhuun tasadeessoti. Community addunyaa roorroo Itoophiyaa keessatti deemtu roorroo tumsa roorrootiin cimte roorroo mirga ilma namaa hunda irra ejjatte ta roorroo ta tumsa roorrootiin taariika hagana gahu hunda taphatte tana community addunyaa barsiisuu kennaa jedhan. Ala kanatti akkasin Dhoombir tokkosuuf hin deemne naaf gala. Ammoo san irratti yoo harka ol qabanneetiin har'a ummanni Oromoo ummata mirga ofii dhabe addunyaa mootummaan Itoophiyaa mootummaa dharaati. Dimokiraasummaan isiin himamtu ta kijibaati.
Dimokiraasummaan isiin himattu takkijibaati jennee addunyatti yoo mul'isin eessatti argamte paartiin takkaaf namni tokko waggaa 23 biyya takka qabateetun hawaasa hagana ga'u affeeluun yoon argamin itti fufuuf jirti. Namni immoo ummanni irraa eegamu communitiin addunyaa ilaalcha isii ka Itoophiyaaf qabdu jijjiirsisuu danda'u isinii Oromoodha. Isin warra ala jiru Oromoo. Maaliif? Kunoo addunyaan nu barataa jirti. Tuni qabsoo Oromootiif tumsa. Haganarra ol kaaneetiin garaagarummaa teenna irreejjanneetiin tokkummaa teenna calalasineetiin karaa tokkummaa karaa itti bilisummaa teennaaf tumsinu irratti deebi'uuf qopheedha Oromoo. Galatooma.